Gada lulaay biseenu viidiyoon waraabbatanii kaan godhanii mata mallikii dalaga ummatu magan. Yaa fatii intalumaa argitti intaluma hudduu baaldii tagata arree isin arrabsaa olteetu garaa na gubaa oole dhugaa rabbi. Yaa hudduu baaldii ajootitti san. Aboo rabbii kiyya wallaahi silaa ol na galchite gastii siirratti. Wallahi billahi talataba asxadii si akkuma ifa lubbuyyee nu baantu harta Itoophiyaa rabbaase tanaatu lubbuyyee waajaa lubbuyyeen daa'ima gana udduu si garan galle tortortitti tan dullatti lubbuyyee dhaluu dandeessu tan Lubbu dhageeffadhu wanni beeku qabdan beeka osoo ana rafaatiin baaseerra sooshaal miidiyaarratti akkana jeeni gandummaaf akkas gooteedhan. Garuu kan irraa dubbataaru ijoollee mateessa malee ijoolleen ganda biraa dubbataarti. Ijoolleen teenya bara du'aallee jira ol kaasteeti irraa sooti nama du'ee hundistu ijoolleen teenya qabritti. Mucaattii bara waan nan jire giddii nama ni jiraniin waan nan jirre waan isin qabne dirqama nama ni bar dirqiin jechuudha. Poolisii mana murtii dhaabanii bara. Dabbala akkas Olayyii hunda silaa akkamiin irraa fadhiidha maali? Akkamiyyoo lubbuu isii dhabdu ta'uuf deemte bara ijoolleen akkas godhaa jirti isin miyyoo. Guyyeera maaliin barbaadanii nama jechuudha. Ina na dhageeffadha. Arafaat gatanii jennaan guyyaa sadi baara butte jechuudha. Eenyummaan yoo rakkate baara ta'an bule sii miti. Sii galaami. Kanuma. Walla kanuma qulfii. Kanaafuu ammaa fuute natu fuudhi siin jedhe naan jedhe natti zoore bar silaa galatoominaa jechuudha. Duuba isaa inni gana nama sii godha mana marmaraa ta'e makiinaa sii erga. Fatiyaa obboleettii isaa hin taane mucaan kun osuma isin gaxariitan illee ni quuqamaaf jettee yaaddaati. Moo haadha isaati obboleettii isaati moo maali isaati? Ni quuqamaafi hin quuqamuuf saniifa ati ta'u hojii nyaattee irra rifataa. Wallaahi nama si ummaa isiirra siirratti dhiyaata ammaan tanatti maaliifuu ummaan isii biyya jirti yoo duute amma sumaa bishaan itti qabaa jechuun sumaatutu asitti bika jirtutti lubbuu isii baraara jechuudha. Saniifuu namni namarraa fagoo jiru maa namaa godhuu hin danda'u. Namni kan wal bira jiru waliif obbolee jiru waliif haadhaa fi abbaadha. Ani miti dhaggeeffadhu obboleettiiti erga karkaaruu barbaadan jechuudha. Maan rakkattee fuutee maa akkas taatee majinni jaankaa midiroo barisaa federaaluma tanee mana murtii jechuun nama mana murtii too si dhaabama. Gaaffii tokko ofirraan deebitan galaat. Isaan nama sii goonee makiinaa fillee si maraan marsiifnaa. Isaan badiin qaban. Fatiyaa isaan badiin qaban isinii qaba. Akkamitti isin qabdan jedhe siifi isiniif lubbuyyeen uggisee miidiyaa irratti akkana jechuu eegatu nuti nuu miti qubumaa hin qabnu jettanii haaduu qabdan isinumaa hin beenu gasti isaanirra dhufuu hin qabdan turte dirqiin isin fida silkii keessan qabatee dhufee isin fuudha wallaahi maa dhuftaniif maa ajandaa hawwistaniif dhuftanii ajandaa hawwisuuf hin qabdan ummata abbaa garaa ummata baktiilee ummata baktii ummata namaaf waa takka yaanne kan wallahi billah garana guban maaltu isin fide gasti isaanirra dhufuuf hin qabdan irraa boonuu qabdan turte irraa boonuu yoo gizee akkasii maqaa isin balleessan irraa boontanii beenu isinumaa deemaa lubbuyyee biroo barbaada deemaa fatiyaa biroo barbaada jechuu ni qabdan itti dhufuu hin qabdan turte wallahi billah. ويا أنت ما في سلب؟ يلا سلب أقرأ تكناتي مثلا نما بوجي ستو بو كاي جوال بنات فتيه فولو سي غوديتين جرانا دي بسلبو Undi kaisan follow na devi sa. Aye. Abo dubbi nama gariiti fayyadanii akkamiyyoo sammiira keessan galle waan feetillee odoo taate wallaahi billahi. Silaalaan maali aboora biyyeen na gammachiiste bagumon booyin dura teessee akkanaan ta'ee jettee baga duratti hin booyini wallaahi. Baga wallahi si itti gammadu kan to khoflu kan baga hostel ti jad wallahi sinje
baga boocitee hin garsiisin lubbuyyee ganaa gorsaa fatii amcoon tun haa hojjettu ishee dalagaa xalabaa naqaan xalabaadhaan wayyaa firifiisaa kanarra xalabaa naqaan hin xiyyoon waan biyyaa baateef haa dalagattee ifaa deessitu ammaan boodarra haa dalagattu hojii galchaa maaliifuu bilaashtaa oduu bilaash dalaguu wayyaa haa dalagattu Haasofni namaa yaaduma. Aguma yeroo haada lagattu maaliifuu laki yaabbalee kiyya micoon tun ellaanuu warra qabdii maatii qabdii biyyaa baate erga biyyaa baate obboleettii wallaahi irraanfadhuuti miidiyaan kunis ifsin irraanfachiisini osoo foon ijoollummaa qabdu osoo niifi ariitu qabduu ceetu baatu hojjedhu waan takka mul'ifadhu biyyateetti galii malee akkanumatti biyyatti isin deebiini akkanuma magaalaa keessaas shirshir hin jeeni ta obboleeyyummaatiin siidhaama ishee himiif ni dhageessi dhagaarti ase ta obboleeyyummaatiin dhaamaaf wallaahi daraa rabbi hojii naqaani hojii haa dalagadhu gajje'iiti silallee yoo ati dalagatte namni firraa gassee hin jiruuti ishii jedhii mudhii ta'e qaqqabadhu hojjedhu baatii nangalipuu takkatti dhumnoo dhuftee dhumti obboleettii jijjiiramii namni ati ganaa amma maaliif isin hojjettanii mana arabaa beeytanii isiin amma ganaa aaree hojjetteen beeytu waan ta'eef hojjedhuuti gajje'ii mudhii ta'e qaqqabadhu jireenya kee ofirraa jijjiiri baradhu mooyaa mana arabaa keessaas afaanis ni baratta mana arabaa yoo seente afaan ni baratta mooyaa nyaata godhuu baratta nadaafaa akkati dalagan baratta sanbooda bikka feete yoo deemte jechuudha hojiin siif aariyaa miti ni hojjettaa jechuudha saniifu namni yoonii fi haya je'ee arabaas kana waan fadhe siin je'ullee nama haya je'ee gajja'uutu nama hojii jiraatee dalagatee waa mul'ifachuu danda'a saniifu dalagadhuuti of jijjiiri wanni biyyaa baateef dalagachuufi miidiyaan maallaqa siif hin ta'u umaa siin godhu yoo akka namaatti geematti taphatte malee saniifuu obboleettii nama bikkatti nama bultii qabu nama bikka taa'an qabu nama mana kireeffatee qabuutu taa'ee miidiyaa kanallee ajandaa bakaanii kanas fiduu danda'a saniifuu atiifiifuu mana hin qabdu waan ta'eef hojii keetirratti hundaa'i hojjedhu of jijjiiri warra kee maatii kee jijjiiri ganaa ati jirisinja namni akkuma ammaan tana muuslaa dhugaa ta'ee fi dhugaa ta'uu baatellee akkuma ammaan tanaa kun maqaa sii buuson kana yoo cabxe jaan yoo cabxe hufte jaan cabxe irra siidaanii ilmi namaa maqaa namaa buusa waan namaan joo hunda waan ta'eef of jijjiira jireenya keessan shamarran hundinuu bara fakkeenya isinii ta'u waan biyyaa baataniif hin dagatina okay haasawallee isin dheeradhe dhiifama narraa taashee Ansilaaka yamiyyoon tu wallahi dabalfa wajjin naasoftu jedhee yaada akka mataa iyyatti ijoolleen sun miidiyaa ofii immoo miidiyaa ajandaa waan barbaadaniif silaa afaan isii qabattee tuma jireenya isii jiraatti baay'ee takkate sana ji'a. Mo biraanki nu godha jirti lubbuyye biraanki nu godha jirtaadha. Faata lubbuyye biraanki nu godha jirtiidha. Faata Fatia Muut irraa fudhadhu wayii gaafadha. Maal jettan? Lubbuyyaa fi ati isinillee biraanki nu godhaa jirtanii. Biraanki maali? Biraanki nurratti hojjechu jirtanii si'a. Walaa miti. Aarte ciisaa arti baramisiin. Ay biraanki nu gootan jeetiin bariyaatu jira. Dhiiroo biraanki rabbi haa godhu. Rabbi ciisin ciisaa arti walaa dadhabdee mataa dhukkubsanii. Biraanki rabbi haa godhu hin jee baraamin jaame.
isin ammoo hundaafuu miyyoo jajjabeessaa bannaati. Aara jootee dubbiin kanaan akka biraa miira amaarree biraatti gad miyyoo jajjabeessaa. isii nama barbeekadha dhageeffadha waan isiitti dhagame tokko beeka ummaa isii jalaa dhukkubaa maatiin isii xiqqoo harka qalleeyyiidha isi waan nama batuu qabdan beektani nama akka furdina qaama namaa ilaalina ookee isiin waan isin beektan oo namni rakkate ulfaa'u maali jechuu kanuma albaasa keessa yaa'iin namni waamee kan rakkate biyya namaa keessatti. Sagalee siita booche san bira shakkinee bara sagalee siita bobboocee maali jette san namni shakkee kanaan warsaa beektaa. Dhageeffadhu obboleessatti ummaa isii jechuun hudda biyya kana siin dhufte hudda biyya kana dhufte Arafaatiin haadha isii na bira jettiimi haati siin dhukkubsatte Arafaatitti hamaa garaanaatti jabaatte jettiin yoo harka waa qabaateen ergin micattiin hin mararamte sana tokkoffaa isi waan isin beektan jireenya namaa kana qorattanii maaluma taate maaluma rakkattee jechuu malee rakkoo namaa ofitti nama siisanii hubatan isin yoo isin dhufooftee doktora si erginaa si maraamarraa maalii taana ummatuma kana argee beeku addunyaa kanarra maara akka dhaafan nan kokon ummatuma sooshaal miidiyaatti waan himadhan wallaahi billaahi maali kun ummanni akka cinqii Akka rabbii hayriyaa godhuufi isin miyyoo gizee siin aarti miira keessaa baasati dabbala akka caalaa kun jechuudha bakka gizee kana suuraa namaa olii gadi ooftanii suuraa namaa olii gadi oofanii foolootti funaannatu faayidaa qaba yoo fammasuu barbaadde fammasuu hin dandeettanii ummata wasakka. Kana waan ta'eef isin amma ijoollee miyyoon aara kana keessa galteetuma isin biraa deemtee akka takka maaliif hin arrabsine tiyyaa isin bira jirtu san wallahi arrabsaa tiyyaa isaan baroodoo osoo isinitti mijaa'ee mijattiin akka boonii isinitti fuutee isin agarsiistuu barbaaddani boonii wannaaf nabsiisii baasisee fitani Arafaa todoo akka jecha namaati gocha namaati qamaachaa jettaniini maali jettaniini karma guddaatani odoo akka asoo keessanii mijattii qaata lubbuuf dabarsite filiis irraa gadi bu'aa bakka mijattii haa jireenya mataa ofii jiraattu rakkattuu dabdullee wayii si kadhataarti yaada keessa nafaan bantanii sirra isaa arbo shiriini. amma kanaafuu nama ta'e keessanaati dubbatu malee akka miidiyaa kana baatee naasoo jannataati miira jaanii biraa keessa kan galchine dara. dhalaan harma gurguddattu warra jannataati jennii bar Dhalaan harma gurguddatu nama jaanna. Rasuulli keenya dubartii harma gurguddattu ni faarseedhi. Faami dhugaadha dhalaan harma gurguddattu. Mijattii jechuun walumaa shangaasii jaalatanii ittatii si barbaadanii farrabsan malee kaleessuma rakkadhe bahaara jirtiif jireetteeni maa hudduma kaleessatti dhaqanii barbaadanii fuudhin akka lammata moo du'a namaa hawwitan odoo bahaara sanitti fugatte hoo maal gochuu addan. Isin baara maaliif deemte boy? Fatiha. Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangku. Waalaikumsalam. Jirra jirtu nata. Naga keessanii Jirra wallah. Nagaadha. Nagaa. wallahi Oromoon hedduu tokko waa'u isti beektaa hedduu tokko waa'u isti nama wayii jechaadha. Usuu inni rarra'eellee mukarrallee waan jiru ta'e usuma namatti baacan lubbuun nama keessaa baate beektaa. Fatihaati hedduu tokko ulfaadhu. Hedduu tokko galatooman hedduu tokko si galatoofadha. Engadda mucayyoo kana argineeti waliin rakkataa turre. Akkasiyyuu fuunee lakkoofsa kan keessa soqaan turre ati iyyuu soqaan turte hedduu tokko ulfaadhu. Wallahi hedduu tokko ati akka nama gaarii taate engadda sirraa hubadha. Engadda arginee nuti sitti waamee Ana deebisu wallahi takka takka isaaniitti kanaafi Fatiha rabbii si haa qarqaaruu sin jedha hedduu tokko si galatoofadhaan akka mataa kootiitti wallahi hiriyaa jechaan namni tokko hiriyaa jechuun hiriyaa akkanaati. Hiriyaa yookaan waa waliin nyaattee guyyaa sanbichaa waliin dabarsitee goddanyaadha sunye goddanyaa jechuun kabootaa rakkootii fi bootaa dhiphootitti illee waliin dhaabate si galee kana waan ta'eef wallahi hedduu tokko si galatoofadha. Ani garuu mucattii saniini haasaa namaatii fi bootaa hin kennin jedhiini akkuma matakkatti hin jettu yoo rabbi fayyaa isii kenneef deemtee dalagattee bootaa dalagattuu laalii fi wallahi adeemtee dalagattu namni yoo dalagate marii kabajaa hin qabu yoo dalagate marii kabajaa hin qabu yookaan akkanuma namni maqaa namatti baasaa
ati soliin rakkattaa namnis akkasuma maqaa itti baasaa deema waan ta'eef dhugaa rabbii namni qanii waa dalage inni niyyuu hin tuffatamu gal hin tuffatamu qanii waa dalage jechaadha namni qanii taa'ee mana keessa taa'e hin tuffata diqqaanillee nama tuffata guddaanis nama tuffata kanaafiyyuu nama hin geennituu bar nama tuffata bar wallaala uswaata akka gaafattee bar waa deebisuu hin dandeenye fooloodhaaf nama guddifatuudhaaf tiktookiin nama guddifatuudhaaf waan taane haasa. An obboleettii qaba jedhee yaadu namni akkana haasa'u miidiyaa irratti eenyullee taanaan hin dogongoru. Namni dogongorre hin jiru. Namni namaa miti namaa bara. Namni hin dogongora eega nama ta'e namni hin dogongora. An obboleettii qabaa haadha qabaa maa jedhanii bikkine maa. Akkanatti miidiyaa kanarratti kana haasa'u kun wallahi hedduu tokko nama dabbara. Akkanis yoo taate sirriidhaa miti akkana qaqamuun ani dubbadhillee wallahi kana caala dheeressuullee barbaanne fatee ani hedduu tokko galatoomis hin jedha dhugaa rabbi. Rakkoon qabu. Baga jakeetti nagartaa agarsiisa rakkate baara namni baara akkamitti bula jedhanii gaaffii gaafataa turanii beektaa galatoomaati. Warran beene laa maali ni beektaa bareedduu teenya gaaf takka intalli takka wayii akkasii dubbii fidaa beekte. Intalallee nama guddaadha beekte nama dubra qabu beekte michiyyoo warra miskiinaa takka ollumasiiti intalti tun jaboo harma guddatti jaboo qaama kana fufurdatti intalti tun garaa qabdi janiiti olii gad deemanii bunaan dhuganii haasa'uu turan beekte ija banaanti godhanii osuma akkasii miciyyoon naguma rabbii kana boshoqeedhaa ol fiiddi malee waa takka garaan jiranii intaltummaan isii ta'e isiin bikka bunaatti immoo nama amachuu turte garaa guuttattee himuu sodaatte isiin intala isii tana quban qabdu tana maa eegu jirti beekte mana keessatti hafii tana quban qabdu ollaadhaa beekaddu dubbii ollaatiin siimuu jira amma gaafa kaanii gaa intalti si baatii torba garaan gizee geerraas buqqe ganaa namni hundi isi qubalaachuu jalqabe isiin eessumaa gabbaati gana kaduraan ilmoo namaarraa haasa'uu turte tasiitu garaan guutuudha. Akkasitti gaafa kaanii dubra lama keessaan deebi'eef intala qaallitii san dubra lama keessaan intalti guddoonis garaa godhattee mana dhalteef intalti xiqqoonis garaa godhattee mana dhalteef. Wallaahi wabillaahi yoon kijiba jee rabbiin halkan kana naan bariisisi wallaahiin siin jee wallaahi wabillaahi watalla dubartii lamaatuutu mana dhalee fi qaallittii san ilmoo namaa ilmoo warra miskiinaa ilmoo haati kamalee guddiste gartee miti qaama kana furdatti qaala intaltii abaluu garaa qabdi laal jaba furdatte maarree baaste kunoo gurruun akka rarraati kunoo intaltii wadala fakkaattee garaan guutuudha osoo jaanii wallahi osoo isii amatanii miciyyoo san boochisanii wallahi wabillaahi siin jee ilmaan lama guutuun gadhalani mana keessatti jechu wallahi wabillaahi yoon irra kaa'e rabbiin irraa akaawu wallahi tan jirtu saniifuu namni obboleettii qabdan namni waa dhaluu teessan namni immoo dhalaa dhaluu teessan naman ajaa'ibina nama waan je'ina ilmi namaa dogongora namni addunyaa tanarratti hin dogongorre hin jiru dubartiin maa dogongorti hin je'ina dhiirti maa dogongorti hin je'ina ilmi namaa addunyaa tanarra yeroo uumamu dogongoraaf uumame dogongoree kan dogongorre hin jiru hundi namaa dogongoree ibsirreessa danda'u ibsirreessa dadhabuu itti dhiisa saniifuu karraa nama gaafatu rabbi sanuu waan irraa haasa'uun taane irraa naaseena wallahi siin jee wallahi namni dhalaa qabdan dubartii dhalaa hin jajina waan feete yoo taatellee dubartii intala dhalaa takka gargaaraa malee hin arrabsina wallahi namni obboleettii dhalaa qabdaniin baan dubartii garaatti hin jabaatina isin dhalte isin irraa dhalattan obboleettii teessan haadha teessan akkoo teessan haboo teessan waa hunda keessani dhalaa malee hin jiraattan akkamitti dubartiif kabajaa kannuu dadhabdaniin jaabat akkamitti dubartiin simbiratti akka tuffatamtee inumaa akka saree takkatti akka najisaa takkatti simbira laalamti waan feete yoo taateewu gargaaruullee baattan garteemi yaada bareedaan bira jiraachuu qabdan turte
ganaallee osuma dhiira taataniihu dhiiraafin baana dubartii dhalaatis gisee isin wajji dogongortan hin kaadinaan yoo ilmoon teessan taate inumaayyuu osoo lubbuyyeef hin ta'in jechuudha gorsa beekadhu gorsaafin jiru jira dubartii hin kaadina itti roorrisina ilmoo rabbi isinii kanne dhaladhaa guddifadhaa gorsa obboleeyyummaati. Kacau sini tahu kalau itu dia. No. No. No.